vaayirasii koronaa COVID-19 yookiin dhibeen koronaa yeroo kanatti addunyaa hunda keessa saffisaan babal'ataa kan jiruu fi biyya keenya keessatti mul'atuun walqabatee hawaasa biyya keenyaatiifis yaaddoo cimaa ta'aa jira. Dhibee hagana hunda saffisaa ta'e kana gorsa ogeessa fayyaatii fi dhaabbata fayyaa addunyaa dhagahuun ittisuu fi yaaluun lubbuu hedduu baraaruun ni danda'ama. Mallattooleen dhibee koronaa namootni mallattoolee kanneen qaban vaayirasii koronaatiif saaxilamanii jiraachuu danda'an. Mallattooleen kunniinis ho'a qaamaa dabaluu yookiin laydaa, mallattoolee sirna hargansuutiin wal qabatan kanneen akka qufaa, hafuura kutaa, kokkee nama gogsuu fi qorannoon gariin furrii namatti baay'isuus dabalataan naannoo dhibee kun itti argame deemuu fi yookiin namoota vaayirasii kanaan hubaman waliin wal tuttuqqii yoo jiraate ofii fi hawaasaaf of eeggannoo gochuun dirqama ta'a. Mallattoon kunniin yoo namarratti mul'ates iddoo yaala koronaaf qophaa'e yookiin qaama ittisa koronaatiif hundaa'een wal qunnamuun qorannoo dhibee kanaa gochuus ta'ee yaala argachuun dhibee kanaaf fala ta'uu ni danda'a. Namni kamuu maatii fi hiriyyaas ta'u namoota mallattoo dhibee koronaa qabaniin of eeggannoo tokko malee wal tuttuqqii fi walitti kaleenya hin barbaachisne gochuun vaayirasichaaf nama saaxila. Balfaa fi wantoota garaagaraa kan darbamuu qaban kan dhibamaadhaan wal tuttuqqii qaban of eeggannoodhaan iddoo balfaaf qophaa'e yookiin meeshaa balfaaf qophaa'e kan cufaa qabu keessatti afaan hidhuudhaan gatuun barbaachisaa fi murteessaadha. Dhibeen koronaa dhibee saffisaan namarraa namatti daddarbuu fi namoota qaamni isaanii dhibee ofirraa ittisuuf dadhaboo ta'an yookiin warroota immunitiin isaanii laafaa ta'e akkasumas namoota umriin isaanii guddaa ta'e irratti cimina kan fudhataa jiru ta'ee lubbuudhaafis sodaachisaa ta'ee mul'ataa jira. Walumaa galatti dhibee kana ofii fi hawaasarraa ittisuuf iddoo namni itti heddummaatutti dhiyaatuu dhabuu, namootaan wal jidduutti fageenya meetira tokko ol qabaatuu, nagaa wal gaafatuuf harka wal fuudhuu dhiisuu, yeroo yeroon harka saamunaa fi bishaaniin sakandii 20 hanga 40 dhiqatuu aadaa godhatu, iddoo bishaan hin jirretti alkool parsantii 60 ta'e harka keenya qulqulleessuuf fayyadamu, iddoolee dhabamaan ture yookiin wal tuttuqqii qaban qaama dhimmi ilaallatu eeruu gochuudhaan ofii fi hawaasa vaayirasii koronaa irraa baraaruun barbaachisaadha. Odeeffannoo ogeessa fayyaa miidiyaa garaagaraatii fi marsaa miidiyaalee hawaasaa irratti darbanitti fayyadamuun warroota birootiifis dabarsuun biyya keenya vaayirasii koronaa irraa ittisuun ni danda'ama. Hawaasni keenyas sodaa garmalee ofirratti fe'uun rakkoolee xiinsammuu garaagaraatiif of saaxiluun barbaachisaa kan hin taanee fi ittisa vaayirasii kanaa irratti xiyyeeffatuu akka qabu gorsuun barbaachisaadha.